free visa dan deemuun barbaada Dubaay Bari keessumsigaa haala siif mijeessan free visa dan Dubaay kottuuti yoo jisi taanillee kirikiri malee baata maali baata maga dibaate Oromoo koo kunoota kana goote badaamin jechuudha free visa yoo dhufte andraa ijoollee doktoroch kotaba doktoronni qo'aati nama galchaa kotaba Umar Al-Faruqi ma buuftan kabajamtoota jaallatamtoota keenya an viidiyoo jechuusi qaanfadheen taara ilaamee ummata koo gaarii ummata qaalii please yoo dandeessan profaayilii naa godhaa yoo dandeessan profaayilii naa godhadhaa yoo dadhabdan immoo viidiyoo tokko tokko naa hojjedhaa ani ilmi keessan inni jimmarraa dhalatee jimmaaf hin dhalanne ummata keenya Oromoo kutaa 11 agalee keessan of jajuu fi miti akkuma isin beektan tapha beellamaa Seepteembarii 20 kaxumuraati sana booda isin rakkisuun tapha kaayyooti taphichi kanaaf yoo dandeessan hundi keessan iyyuu yoo qabaattani waa push gochuu yoo dhabdani taaptaamnaa gochuu Seepteembarii 20 jechuun guyyaa 15 naafee ani nama tokko tokkoon waamuu hin dandeenye maaliif namni jaallatu kumaatama dhugaa dubbachuuf nama miiliyoona tokkoof 300 foolona godhe keessa 100 jaala kana jibbuun jiru miiliyoona tokkoof 200 na jaallata kana hundatti immoo himuu hin dandeenye waan ta'eef carraan argadhetti amaanaa akkuma isin beektan adaraa keessan kutaatti nan galchina gandatti nan galchina Oromoo walumaan nan isin qaba isinis walumaan na qabdu malee an kajimmaati miti Harargeetii miti kan Arsiitii miti an akkam beekutti kan kutaa 11ti Kristina bartanii yoo danda'ame yoo qabaattan support na gochuu yoo dhabdan immoo taaptaam na gochuu adaraa keessan viidiyoo na hojjedhaa isa dhumaatti lamuusin ittiin himma maaliif nama saalfachiisaa keessattuu shamarran biyya Arabaa hundumti keessan iyyuu viidiyoo akkanaa hojjettan isinitti maddeera tokko lammaffaan immoo ijoolleen tokko tokko jimmisi haa taphachiisuu maaloo akka jettanii viidiyoo na hojjettan jirtu galatooma ani jimmaan abdaddee miti kanan taphataa yookiin immoo ilma namaa rabbi kanan abdaddee taphadhu Seepteembarii 20 sa'aatii 4tti dhageessanii kutaanan abdaddee taphataa tokkittiin hin jiru dandeessan sharrii marziina keessan gaa'ina isin kutaas bakka hin buutan utuun kutaadhaan deemee silaa qaata walirraa fagaanne an nama tokko lamaa jecha kutaa namaa isin waamu an ilma keessan dandeessa support na godha yoo dadhabdan hadhoo wal keessa kaawwarra kottaati taaptaam na godha kaleessa na beektu kiristaana islaama maal jedheen beekuun waan an hin beekne dandeessanii waan an hin beekne dabarsiisuu hin dandeessanu mucayyoon immoo waan isin jette viidiyoo isinii maxxansee hin jira hin dhaggeeffannaa yoo jettan immoo kunooti dhugaan jirtu jechuudha kanuma ani kijibaan qabu sababni taphichaa immoo viidiyoo isinii hojjedha sababni taphichaa akkuma isin hubattanu akka carraa ta'ee fayyaan kan rabbiiti yeroo na dhukkubu sana gara Turkii imaleen ture silaan taphadhu wallaahi gara Turkii imaleen ture yeroon gara Turkiitti imalu sana dhugaadhuma isa kan rabbiin sinitti maara yeroon gara Turkiitti imalu sana xiqqoo maallaqaa tokko tokko kan ijoollee kanani fudhadhee deemee jira akkuma isin argaartan maallaqa guddoo kafalee xiqqootu narratti hafa maallaquma ijoollee san ofirraa qabalama yeroo dhukna dhukkubee Turkii jiru sana isin na gargaartaniittu narraa nan bifannee na ergitaniittu deemeen ture akka carraa ta'ee maallaqni naa kenname sun na hanqatee ummata deebi'ee dararuurra liqeeffachuu naa wayya jedhee utuu gargaarame ustaazonni kutaa 11 jiru gargaaranii si gargaaran lakki gargaarsi lama hin gargaaramu namni kaayyoo qaba ijoollee shamarran biyya Arabaas hojiidhaaf biyyaa ba'anii malee anaafi miti jedhee argitaniittu didee nama 3,800 irratti waliin harkeessan jedhee liqeeffadhee birii miliyoona lama liqeeffadhee guruppii tolchee fi ijoollee kana guruppii keessa jiru guruppii sana keessaa 150 ammayyuu isananni iidaaf wal ga'ee biyyatti galu ani immoo qalbiidha yeroo Kristina ilaaltan yaani namuma dhugaadha biyya Ijipti keessan ta'a ture waggaa 10 fi waggaa 7 Sudaan keessan ta'a ture waggaa 10 fi biyya Ijipti keessan ta'a ture haalli biyya Ijipti keessa jiraatan immoo
warri Ijipti jiru ni beekaa qabaanneefi miti. Konkolaataa yoo bitadhee takka dhuunfaa kootee ol fadheen beeku akka namaatti bashannaneen beeku. Namni Ijipti keessatti akka caalaan makiinaa koo keessatti dhalate ijoolleen jechuudha. Ragaa waliin si dhiibduu hin danda'an. Halkan ganama guyyaa namoota dhukkubfatanii Ijipti keessa jiru guyyaa tokko maallaqa tokko irraa fudheen beeku. Konkolaataa kootiin ganama ba'een galgala gala bilaashaan jechuudha. Borsaadhaan itti baasa. Kutaa hundarraa waan hin danda'utu godhu sababii dhukkuba kootiin makiinaa koo sana illee dhabee mana kiyyallee kana biyyatti bitadhee qabu nan gurguree hidhaa keessaa bu'uu hin dandeenye. Sanaafi kuma nama tokko taphni koo tapha kaayyoo isa dhugaati. Ijoolluma mana madaan keessa ta'anii maallaqa yeroo sana mubaarak kun jalaa du'uu qabu jedhanii naa kennan sana kafaluudhaaf ayyaana arafaa namni maatii isaatti galu maatii koo irraa ba'ee Dubaay nan jira. Amma Rabbi naa kennee hojjetadhee ofirraa kafalaan jira. Isinis immoo qooda galata qabaadhaa. Waan dandeessan hunda bira dhaabadhaa. Gaafa geema kiyyaa maallaqa kashiidhaan hin barbaadu. Gargaarsa hin barbaadu. Garuu hundumtuu gargaarsa. Taaptaap naa godha. Waa lama jechuudha. Dhagaa tokko simbira lama. Tokko deemana taphachiisa. Lama intaloo immoo afaan bante kana afaan narraa qabachiisaa isiniin jechuudhaani. Dhageessaniittu viidiyoosii tokkoffaarra jira. Qabsiiseen jira. Dhaggeeffadhaa. Kanaaf narraa na finaasiniin jechuu kooti. Na waamne naan hin jedhina. Akkuma kaleessa dhimma gargaarsaatii dhimma tokko tokkoof kottaa jennaan dhuftanutti naa dhufuudha malee ana na waamne eenyu waameen eenyuun isa wanta sirriitti immoo namni ana caala ummanni geema taphachiise hin jiru. Nan beeka. Garuu waggaa lamman kana Idris hojii yeroo taphan nama danuutu isa jaallataa jedhameeti gidduutti nyaatame Idris akka inni ittiin injifate argitaniittu. Dikkoo nama danuutu isa jaallata nama danuutu dhufaaf jettanii of hin dagatina. Maa onnee tokko hin taane maa ilillii tokko hin taane namni tokko narraa na finaadha. Ilillii tokko maaliif hin taane onnee tokko maaliif hin taane qooda qabaadha gaafa sana isiniin jedhaa. Yoomni horii jedhaartan Septembarii 20 mucattiin eenyu jettan kunuunsi kanadha. Ana boochiftee ofii kolfitee footoo kana hojjetattee qopheeffattee taa'atti. Hojjetti banime moo viidiyoo sanatti banime? Nama dhaga'u. ምክንያቱም እኔ እንደዚህ የምትለኝ ለምንድን ነው ብለህ ማሰብ አለብህ። እኔ በጣም ስለምተማመን ነው። የራቼ አንተ ዝም በደንብ ታውቃለህ ምን እንዳጋጠመ የሆነ ወንድማችን እንትን ሀፕን አድርጎ ለዛ ነው እንጂ በምንም አይነት በኃይል ወይም አቅም ስለሌለ ምናምን አይደለም። ታውቃለህ በደንብ ዝም ብለህ አታውራ። አሁን ማለት ነው ማርያምን አሸንፋለሁ በእስኪ እግዚአብሔርን አሸንፋለሁ ዲገሚው እግዚአብሔርን አሸንፋለሁ 100%። እንደውም ምንም አይነት ነገር ጥርጥር ራሱ የለኝም። ምንም ትንሽ እንኳን አልጠራጠርም። ብታመን ባታመን ስለሆነ እውነት ነው የምልክ እኮ ማለት ነው። ሙባረክ እኮ ስም አልንገርክ አንተ አሁን በአሁን ሰዓት ላይ ዝም ብለክ ስም ብቻ ነክ ያስከው እንጂ ምንድነው ምን አቅም አለ? ምንም የለም። የፈለከው ነገር የፈለከው ሰው አምጣ ትሸነፋለህ። አንቺ አትሸነፊም ማለት yes እኔ አልሸነፍም never ማታው ሴትዬ ዲን ሰምቷል። አመጣልሻለሁ ፖስት ማረጋዋለሁ አመጣልሻለሁ። ምን ፖስት አንተ ማለት ነው ወንድ ነህ። እኔ ሳሸንፍክ ምንም ነገር ሳታወራ ከዚህ ቲክቶክ ትጠፋለህ በእፍረት ማለት ነው። እኔ ይኸውልህ ልንገርህ እኔ መጥፎ ሰው ስላልሆንኩ እነግርሃለሁ። ተዘጋጅ። በጣም ነው የምናጠፋለን። እግዚአብሔርን እውነቴን ነው። እንደውም ሳሸንፍ ዝም ብዬ በትንሽ ስኮር ምናምን እንዳይመስልክ ሞራልህ በሚነካ ነገር ነው ማሸነፍህ። እኔ እንዳትረሳ ይሄ ሞራልህን በደንብ ነው የምንነካው። በደንብ ማለት ነው። ሰምተሃል አይደል? መጨፈር ልማዳችሁ ነው። በደንብ ታውቃለህ። አሁን ራሱ እኮ ዝም ብለህ እየፈራህ ነው የምታወራው እንጂ ዋቁ እኛ ምናው አከስቲ ኦሮሞ ሰምቶኛል። እጅ ዜብዮ እየተመታው ፋርቲ ደበጅራ ሲቀባታ ዋታ ኮንሶዳዱ ዮ አብራዳ በመለ ነሞኒ ሄዱ ዮ ዱፈኒ
taaptaabii miiliyoona san gadarcaa waan qabdu rakkoon qabu naa kennuun barbaaddu rakkoo tokko qabu taaptaabuma dhuftee onaa gootee jirra naan jette natti tola hundi keessaniyyuu gaafa sana please immoo nama 500 jira viidiyoo jedhaa namni danuun yoomi jedhaa jira taaptaabiinu warri biyya jiru warri biyya rabaa keessa jiru biyya faranjii keessa jiru dananneedhuma taaptaabii yoo gooneyyuu ni injifannaa akkas kagattee injifachuu siin ta'u injifadheedhuma ilaaluun barbaade egaa viidiyoon taajjabbiidhuma afanii siidhaa maxxanse yoo injifatte jilbeeffadhee harka koo lamman ol qabee Eertiraan ni dandeessu jedhee yeroo sadii ba'uudha yoon injifadheen immoo Egizaabeerin xafaallu etteetti nan badetteetti tokkirra yoon injifatte immoo maal jetti si injifadheen akkati saalfiidhaan badduun si godhette isin egaa kan narraas rukutu akkasi dhumeera inni kun egaa amaanaadha viidiyoonaa hojjedhaa hundi keessanii tokko gurguraan jiru ajandaa keenyatti deebinaa gamanumaan immoo warreen wayye wallahi garaan na gubate qaalittiin san jecha isiin jetti garaan na gubate wallahi garaan an jecha alagaatiin yoomin dudduubbattafa oromoo sababa allaa gaafateekiif rakkinaa oromoo kan qoqaalii gammachuun wal arginaa abshir mubaarekin yaayaaleen cha ilma sabaa tapha kee dhagee eenyutu sirraa hafa kan namumti sirraa hafe oromummaa hin qabu oromummaa isaa dhiisee dafee nu keessaa ba'u mubee jechuun qaaliidha saba isaatiif dhaabbata kottaa yaa oromoo ko kanneen dhiiraa fi dhalaa hangandummaa hin beeku tokkummaa fi jaalala sinin jedhe mubaarik mubaarik dafaatii na dhaqqabaa mee mataa olla qabaa yoomine sin waamadhee mataa koo gadi qabaa saba gaafata rakkinaa saba koo gaafa rakkoo jireenyi nuufa taatu oromiyaatti balloo bagan isin qabaate baguman keessan ta'e isin qabaachuu kootiin diinni naanarraa nahe diina naa gaddisiisaa mataa koo olla qabaa takkaa isin waamadhee yoomin kaanfadhee hafaa oromoo kan qooqaalii kan gamanaa fi gamaa bagguman keessan ta'e kottaa harkana qabaa hangandummaa hin beeku saban daafan jiraadha egaa isiniin jedhe mubaarik ani isinii nan dhaadadha oromoo saba qaalii hundumaa nan jaalladha naan jette kunoo gadheen afaanii na dhaadatte ani namummaan qabu yoon sin injifanne miidiyaa irraa si galchaa jettee itti kakatte yaa kan kana dhagaa galtee hirriba rafte ati namummaan qabdu dhugaa dhagaa wallaahi jabaadhaa mataa isaa olluu qabaa saba kan keenya qaalii mubaarik jechuun beetu leenca ilmuma sabaa rakkina saba isaatti isa dursee qaqqaba waan qabu itti kennaa iyyee sagaleen iyyaa ka'aati oromoo ko mataa isaa olluu qabaa galatoomaa saba koo kanneen dhiiraa fi dhalaa seenaa abbaan hojjetate sila seenyutu faala galatoomaa oromoo kan baadiyyaa magaalaa jecha afaanii miti onni irraan isin jaalla wal argaan keenya gaafa guyyaa 20 taatu thank you so much walaleessa keenya hadda you my love you maal jedhanii ingiliffa jammareera amaariffaanis አንድነት ይሻላል አንድነት ምናምን ነው jedhanii dhugaa galatoomi walaleessa kaayyooti uummata oromootiif dalaydee kaayyooti miskiinaaf dalaydee kaayyooti sheekaa dalaydeettu nama hundarraa du'aayii qabda nama hundarraa haqa qabda wallaahi si bira dhaabanna qaama guutuudhaan akkuma agartee nu bira tartee saba lammii biraa gammachiitu san nutu siif jirraa abshii yeroo obboleessa kennaa dhaloota kee guutuu umurii kee guutuu rakkatarra fitte waan taateef amma immoo carraan nu qabnu tana hayti tanteellee namni tokko beeta waan facaafate haamata dhugaa dubbachuudhaaf haamachuun amma watti dubbanne jechuudha hojii keetu si haamachiise hin haamattaa inshaallah abshir gammachuun kan kee gammachuu kennaa gamna kanaafuu bakka kanarratti hamileedhaan si bira jirra yaadaanis si bira jirra fageenyaan sirraa fagaanne malee qaamaan si bira jirra mubeekii abshir zaraa jettee aadaa keetiif deebite qadara keessa jala qabna wallahi
ኢንሻአላህ Thank you. Abba Gada Mabruk. Busy Rakata. Isam busy. Jenawar. Jenne kolvine tikalla. Henya lengidi zare yoni nage. Kechagan ke nage yomi dubata fe. Oromo andinachin zare yoni tilantin. Etalini Oromo chin yenya wondima machin. እንደዛ ብለሽ እንጂ ሴትዬ ሰጨፈረ እንደ እቺ እንደዚህ ሰማ ወገቤ ተሰበረ አሊ ወላሂ ጉያተ ነራቀበ ኢላ ዮ ሙባሪ ሞታ አንጉያተ ኩለማ ፋኖር ሞቲ ዋም ወለሌሱ ኪታበ ለምበረስ